Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaaf araarri inni dhuma hin qabne Waaqayyo gooftaa maccaa biraa hunduma keessaniif haa ta'u. Tokkummaa gama onlaayinii kanaan hojii Waaqayyo hojjechaa jiru, tajaajila sarara qilleensaa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa ministirii jedhu yookiis tokkummaa tajaajila jedhu jalatti kan argamtan waldoonni kiristaanaa, amantoonni, tajaajiltoonni, geggeessitoonni hundumtuu nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani Waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Nagaa kootii egaa Waaqayyo gooftaanii balbalanni ibaneen barumsa walii wajjiniin barachaa jirra. Tarii sagalee adda addaa waan dhaggeessaniif karaa adda addaa waan isin qunnamuuf irra deebi'ee of yaadachiisuudhaaf yoo barbaachise barumsaa mata duree kristaanummaa jedhu irratti itti fufii isaan isiniif kennaa kanan jiru. Ani obboleessa keessan Eebbaa Abarraati. Waldaa Lafarraa irratti waldaa Makaana Yesuus Insilaalee Ambootti, akkasumas immoo tajaajila gama onlaayinii irraatiin immoo waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti hojii Waaqayyoo kanan hojjedhu. Tokkummaa tajaajila sarara qilleensa irratti, tokkummaa amantoota humna wangeelaatti immoo walitti qabaa boordii ta'ee kan isin tajaajilaa jiru obboleessa keessaniidha. Waaqayyoo haa kabajamu, Waaqayyoo haa ulfaatu, Waaqayyoo haa beekamu, Waaqayyoo haa labsamu. Egaa barumsa mata duree kiristaanummaa jedhu dhimmoota hedduu of keessatti kan hammatee jiru kutaa arfaffaa isaa har'a walii wajjiniin ilaaluu itti fufna. Kutaawwan darban keessatti maalummaadhuma kiristaanummaa ilaalleerra. Kiristaanni maal akka ta'e illee hiika isaarraa kaasnee walii wajjiniin baranneerra. Akkasumas immoo aadaansaa, amalli kiristaana tokkoo maal kan jedhu qayyabanneerra. Itti fufiinsaan kutaa sadaffaa keessatti kan ilaalle har'a kan wal qabatus itti gaafatamummaa kiristaanaa ilaalleerra. Addunyaa kanarra kaayyoon kiristaanni jiraachaa jiruuf maal akka ta'e, maaliif akka inni oolee bulu walii wajjiniin kutaa sadaffaa keessatti itti gaafatamummaa responsibilitii kiristaanaadhaa ilaalleerra. Achi keessaatii inni hangafni ofii isaas ta'e namoota kan biroo mootummaa Waaqayyootiin ga'uudhaaf ergama qabaa kan jedhu ilaalleerra. Ergama kana immoo akkamittiin namoota biraan ga'a? Ergama isaatii akkamittiin namoota biraan ga'uu danda'a kiristaanni jennee har'a walii wajjin ilaallaa. Waaqayyo akka nu barsiisuuf walii wajjin kadhanna. Qulqulluu, jabaa, amanamaa Waaqa keenyaa, maqaa kee isa ulfina qabeessaaf galata dhiyeessinaa. Waan nu barsiisaa jirtuuf, waan nu sooraa jirtuuf, mootummaa kee keessatti nu guddisaa waan jirtuuf, ilma kee Yesuus Kiristoosiin yaa Abbaa galanni siif haa ta'u. Kunoo yaa Waaqayyo, nuyi saba dadhabaa hir'ina garaagaraa qabnuudha. Dhiigicha isa ho'aa isa yeroo hundumaa hojiirra jiru sanaan nutti araarami, nu qulleessi. Yaa Waaqayyo, hafuura kee qulqulluudhaan immoo kottuu nu barsiisi. Karaa kanaan yaa Waaqayyo gama sarara onlaayinii kanarraati yaa Waaqayyo hojii akka hojjettu nan amanaa. Dubbii keessa qulqulluu kanaan dhaloota kana bira gayaati. Anas gargaari, ijoollee kees gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin waldoota irratti karaa adda addaatiin lola garaagaraa kan kaasu, barnoota kana irrattis dhugaan kee akka namaan galleef dhaloota kan jallisu ergamaan seexanaa diiyaabiloos jawwichi moofni bara durii sun maqaa gooftaa Yesuusiin raawwatee kan waraaname haa ta'u. Waaqayyo sodaachisuu keetiin irree keessa jabaadhaan nu wajjin jiraachuu kee mul'isuudhaan nu geggeessi. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin ameen. Egaa akkuma dura seensa irratti dubbadhee ture, mata duree guddaa kiristaanummaa jedhu jalatti mata dureewwan xixiqqaa fiduudhaan walii wajjiniin barumsa barachaa irra. Amalli barnootaa akka kana waan ta'eef akka lallabaa mata duree tokkoo fi
mata duree xiqqaa tokko yookaan immoo lamaan kan xumuramu miti jechuudha barumsi. Barumsi mata duree garaagaraa biraanchii adda addaa of jalatti qabaachaa deema. Kanaaf mata dureen baay'ee bal'aa ta'e kun waan baay'ee kan keessatti ilaalaa adeemnudha. Egaa inni itti fufiinsa kutaa sadaffaa kan ta'e guyyaa irraa piraktikaal kan ta'e shaakaluudhaaf hojiirra oolchuudhaaf kan nama gargaaru bifa tireeningiitiin kan qophaa'e barumsa walii wajjin ilaalla jechuudha. Bifa leenjiiti barumsa duwwaa osoo hin taane bifa leenjiitiin walii wajjin leenjina jechuudha guyyaa irraa irratti waan hojiitti hiikuu dandeenyudha jechuudha. Yeroo darbe akka walii wajjin ilaalle tajaajilli wangeelaa dhugaa ba'uu wangeelaa kan namoota kennaa kanaa qabanii qofaadha jennee wanta nu ramannu miti. Wangeela mootummaa Waaqayyoo namoota akka keenyaatti himuudhaaf isa nu fayyise gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkuma na fayyise siinis fayyisuu danda'a jennee namatti himuudhaaf kennaa biraa wanti nu eeggannu hin jiru. Hafuura qulqulluu qabaachuu waan gaadha jenneera. Hafuurri qulqulluun immoo nama fayye nama Yesuusitti amane keessa jira. Kanaaf Yesuus gooftaadha jedhee arrabni dubbachuu danda'u kamiyyuu tajaajila kana hojiirra oolchuu danda'a jechuudha. Qeesii yookiin paasterii wangeelaawii yookiin immoo na ergamaa jennee namni nu adda baasnee hojii kana laannuuf hin jiru jechuudha. Hundumti keenyayyuu itti gaafatamummaa wangeela Waaqayyoo sagalee misraachoo Waaqayyoo isa biyya lafaa kanaaf kenname namoota kan birootti himuu qabna jechuudha. Hundi keenya itti gaafatamummaa kana jala jirra. Adaraa kana jala jirra. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee wangeela dhugaa ba'uu hin barbaadu. Namoota akka isaaniitti dhugaa wangeelaa himuudhaaf keessi isaanii hin barbaada. Garuu nan sodaadhaa jedhu. Dandee namatti hin himu. Dubbiin naaf hin qajeelu. Akkam jedhee akkan dubbadhu iyyuu naaf hin dhufu. Maal jedheetan namatti himaa jedhu namoonni baay'een. Harki caalaan namootaa. Kanaafidha wangeela kana dhugaa ba'uun kan garee wayii duwwaadha jedhanii kan yaadaniif. Kanaaf kun kan garee ivaanjelizimiiti yookiin immoo garee maaliiti? Garee dhuga baastota wangeelaati. Kun garee akshen giruupii duwwaan hojjechuu danda'udha. Kun garee nama kennaa dhuga ba'umsaa qabuutiin hojii raawwatamudha jedhanii yaadu. Kun garuu dogoggora guddaadha. Gareen dhaabbachuun gaariidha. Hojichi itti gaafatamummaa waan qabuuf namni qindeessu jiraachuun bareedaadha. Haa ta'u malee hojichi kan isaanii duwwaadha jedhanii yaaduun baay'ee dogoggora guddaadha. Namni fayye hundumtuu Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'uudhaaf itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef. Egaa namoota dheebuu dhuga ba'umsaa utuu qabanii hojii kanatti galuu utuu yaadanii akkam godheetan ergaa kana namoota biraan ga'a? Maal jedheen jalqaba? Akkamittiinan hiriyaa koo tokkotti wangeela dhugaa ba'a? Akkamittiinan nama akka koo tokkotti wangeela kana dhaqee taa'ee macaafa qulqulluu keessaa eessa dubbiseetan dhugaa ba'uu jalqaba jedhanii namoota yaada gaaffii qabaniif barumsa barbaada jedhanii fi barumsi kutaa arfaffaan guyyaa irraa isaaniif qorichadha. Namoota akkasiitiif galaadha jechuudha. Kanaaf yaada keessan qopheessaa. Qalbii keessan qopheessaa. Macaafa qulqulluu keessan banadhaa. Yaadannoo keessanis qopheessaa. Dhugumaan akkam godheetanii dhuga ba'umsa wangeelaa dhugaa ba'aa isa jedhu jireenya keessan keessatti qophaa'aa itti kottaa. Tole yaadannoo keessan akka qopheeffattan macaafa qulqulluu keessan akka qopheeffattan abdiin qaba. Kanaaf gidduutti yeroo isiniif kenne. Tole egaa akkam goonee wangeela dhugaa baana? Akkam goonee mootummaa Waaqayyoo babal'ifna? Maal jennee dhugaa baana? Tooftaa yookiis pirinsipilii dhuga ba'umsaa walii wajjin baranna. Itti gaafatamummaa nutti kenname. Ergaa addunyaa kana irratti dabarsuudhaaf biyya lafaa kana irra jiraannu akkamittiin akka namootatti himnu baranna. Yeroo darbee wantoota garaa garaa kaasnee ilaalleerra. Tokkoffaa jireenya keenyaan dhugaa baana. Lammaffaa afaan keenyaan dhugaa baana. Sadaffaa qabeenya keenyaan
dhugaa baana yookiin immoo wangeela irratti hojjenna jenneerra. Afaan keenyaan yeroo dhugaa baanu har'a kan walii wajjin ilaalu. Yeroo namootatti himnu sana tooftaalee ittiin dhugaa baanuu ilaalla. Yeroo hundumaa dhuga ba'umsa wangeelaatiif dhuga ba'umsa dubbii waaqayyootiif gaafa kaatan waan isin dagachuu hin qabne waan guddaa tokkoon isin yaadachiisa. Innis hafuura qulqulluu irratti hirkachuudha. Hafuura qulqulluu irratti hirkattanii gaafa dhugaa baatan hafuurichi isin geggeessa. Nama isinitti dhugaa ba'aa jirtan kana isin irra qofaa argitan ta'uu danda'a. Yookiin immoo hamma ta'e duwwaa beekuu dandeessu. Hafuurri waaqayyoo garuu iddoo namni sun jiraatu dadhabinaaf cimina nama sanaa gaaffii lafa namni sun deebii itti barbaadu sana beeka. Namni hundumtuu gaaffii jireenya isaa keessaa qaba. Gaaffiin namoonni qaban adda adda. Gaaffii isaanii sana kan beeku eenyuudha? Hafuura qulqulluudha. Kanaaf amantaa kamiin yoo hordofu amantiis haa dhabu nama gooftaa Yesuusitti amanii jiru tokkotti dhugaa ba'uudhaaf yeroo jettan hafuura qulqulluu dhaggeeffadhaa. Kanaaf tooftaaleen amma har'a isin barsiisuudhaaf jedhuun alayyuu tooftaa haaraa kutaama dhuga ba'umsaaf hin ta'a jedhamee yaadanne macaafa qulqulluu keessaa kutaa haaraa tokko luqqisii haaraa tokko isiniif kennee hafuurri qulqulluun sanumaan nama sana deebifachuu danda'a. Tarii kutaawwan macaafa qulqulluu keessaati kun wangeela dhugaa ba'uudhaaf nama deebisuudhaaf hin ta'a jennee kan nu hin yaadne jiraachuu danda'a. Waa tokko dhugaa isinii ba'a. Anis kanan dhaga'e jechuudha. Gaaf tokko nama gooftaa Yesuusitti amanuu didee yeroo baay'eedhaaf rakkisu tokko waldaa fuudhee dhaqee hiriyaansaa gaafa fuudhee dhaqu namni inni isa fuudhee dhaqee arragaa wangeelli sirriitti lallabamee sirriitti waa'een gooftaa Yesuus lallabamee namni kun gooftaa fudhata jedhee yaade. Haa ta'u malee namichi iddoo aarsaa irraati lallabu waan umurii namootaa dhedheeraa kana lallaba. Abaluu waggaa ammanaa jiraate Matusaallaan waggaa 969 jiraate. Abalummoo waggaa ammanaa jiraate jedheetu dubbata. Jedhee taa inni nama fidee dhufe. Maali kana gaa? Kana keessaa namni maal akkamittiin umurii namootaa kanaa sii gattarreessee akkamittiin namni kanarraa waa hubatee lubbuu haaraan fidee dhufe kun akkamittiin har'a jijjiirama akkamittiin Yesuusitti amanadhee taa'ee dhiphata. Haa ta'u malee yeroo sagantaan xumuramu namichi lubbuu haaraan suni inni nama hin jiru sun akkas jedhe anarraa kaasee isin amantii keessanitti amantii koo jijjiirradha. Isin duukaa bu'eetan gooftaa isin jettan kanatti amana. Baay'ee na ajaa'ibee lallabarraa maannaan waaqayyoon keessanii waggaa hamma kana nama jiraachisa jechuudha. Akkamittiin namni tokko waggaa 969 kana hunda jiraate waaqni keessan nama dhibaa argitanii? Nuuf garuu Matusaallaan bara ammanaa jiraate wanti inni hojjete caafamee hin jiru jenneetu yeroo baay'ee bileemii goona komee barree dubbanna. Hafuurri waaqayyo garuu akkamittiin isa mo'ate? Waaqa umurii namaa kennu, waaqa nama jijjiiruudha, waaqa nama jiraachisuudha kan jedhuun namichicha tuqe jechuudha. Kanaaf kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tuffatamaan, iddoon hiikallaan, iddoon deebii namaaf hin deebiin hin jiru jechuudha. Kanaaf maalan isiniin jedhe hafuura waaqayyoo irratti hirkadhaa yeroo hundumaa gaafa dhuga ba'umsaaf sochootan jechuudha. Kanaaf hafuurichi dhugaan sun gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhamee caafamee waan jiruufi inni geggeessaa addaa kenna. Haa ta'u malee akka namootaatti immoo qophaa'uun barbaachisaadha. Hidhannoon barbaachisaadha. Harka qullaa deemuun hin ta'u. Akkamittiin akka namootatti dhannee nagaa gaafannee gaafa wal arginee dubbii jalqabnu maal jennee akka jalqabnu beekuun gaariidha. Kunis tooftaalee dhuga ba'umsaa hedduutu jiru. Tooftaalee dhuga ba'umsaa hedduu tarii kanaan dura kan itti barattan hedduun jiraachuu danda'a. An hunduma isaanii keessa galee hin dubbadhu. Fakkeenyaaf four spiritual laws kan jedhaman seerota hafuuraa arfan kan jedhaman baay'ee tooftaa salphaaniif namni baay'een itti fayyadamu jira. Akkasumas immoo
PCS kan jedhamu tooftaanii namootaaf kadhachuudhaan isa booddee immoo kunuunsuudhaan booddee immoo dhugaa itti ba'an jira. Innis kan biraas jira. Kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa irratti hundaa'anii quraanaaf macaafa qulqulluu keessaa sagalee waaqayyoos ta'e quraanas dubbisaa tooftaan itti dhugaa ba'an tooftaan garaagaraa jira. Haa ta'u malee tooftaan nama hundumaa hammachuu danda'u, amantiiwwan garaagaraa hammachuu danda'u, barsiisawwan adda addaa of keessatti hammatee namootaaf deebii ga'aa kennaa deemu macaafa qulqulluu keessaa dubbisuudhaan, macaafa qulqulluu keessaa qooduudhaan barsiisuu kanaarra isinitti dubbadhu. Akkaataa nu itti ergaa keenya dabarsinu dubbiiwwan dhugaa gurguddoo torban dhalli namaa hundi beekuu qaban kan jedhudha. Maalan jedhee dubbiiwwan dhugaa gurguddoo torban dhalli namaa hundi beekuu qaban kan jedhudha. Akkasittanii jalqabdu nama dhugaa itti baatan tokko edda dubbistanii onlaayinii kanarraanis dhugaa baatu yoo ta'e, qaamaaf qaamaanis carraa argattanii dhugaa baatu yoo ta'e, edda nagaa gaafattanii booddee waantan sii qoodu waan haaraa tokkotu jira. Yaa fira koo, yaa hiriyaa koo, waa'ee dubbiiwwan dhugaa gurguddoo torban dhageessee beektaa jettanii gaafatu. Si'a kana gaaffii sammuu keessa dhufa. Maal jechuu barbaadeeti? Maani dubbiiwwan dhugaa? Maani gurguddoon torba? Maal fa'i isaan kan jedhu gaaffiin sammuu nama sanaa keessatti uumamutti ka'a jechuudha. Bal'inaan namoonni kanaan dura gooftaatti namanne waa'ee dubbiiwwan dhugaa gurguddoo kanaa torban dhaga'anii waan hin beekneefi lakkii anoo dhaga'ee hin beeku isiniin jedhu. Yookiin immoo yeroodhaaf ofirraa isin faccisuu danda'u. Natti sabbakuu ma barbaadde isiniin jechuu danda'u. Lakkii ani dubbiiwwan dhugaa gurguddoo torban jireenya koo keessatti baradhee ittiin deddeebi'aa jiru sii qooduun barbaade jettanii itti fuftu. Isa booddee tolee jedhee isin dhaggeeffachuuti ka'a. Dubbii dhugaa tokkoffaa jettanii jalqabdu. Dhalli namaa hundi immoo beekuu qaba dhugaawwan kana jettanii eddanti himtanii booddee dubbiin dhugaa inni tokkoffaanii akkas kan jedhuudha ittiin jettu. Namni hundumtu cubbamaadha, raawwatee guutuu kan ta'e miti jettu. Dubbii dhugaa tokkoffaadha. Dubbii dhugaan tokkoffaan kun waan baay'ee isiniif salphisa dhuga ba'umsa wangeelaa keessatti. Tarii barumsi kun akka onlaayinii kanaaf ta'utti yoonnaan walitti butee dubbadhe malee ibsa bal'aa kutaawwan macaafa qulqulluu baay'eedhaan kan ibsamaa deemanidha. Haa ta'u malee namni tokko yeroo dhugaa ba'u kutaawwan macaafa qulqulluu ni fayyadamu lama lama qofaan qabxiiwwan torbanuu jalaa isiniif kaa'ee jira. Sanatti akkasiin fayyadamtan akka isin gargaaruuf akkuma duraan jedhe immoo hafuurri qulqulluun kan itti isinii da'us fayyadama dubbattu waan ta'eef. Maal jettuun namni hundumtu cubbamaadha. Raawwatee guutuu kan ta'e miti jettanitti. Si'a kana sagalee waaqayyoo keessaa ragaa laattu. Ragaasin sagalee waaqayyoo keessaa dubbattan akka kiristaanotaatti ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irra jiru dubbistu. Hundinuu yakkaniiru, ulfinni waaqayyoos isaanitti hirrateera kan jedhu sagalee waaqayyoo keessaa dubbistu. Kanaaf eenyu hundinuu jedha. Namoonni murtaa'e duwwaan hin jiru. Namoonni lakkoofsaan muraasni duwwaan hin jiru. Hundinuu dhala namaa kan ta'e hundumtuu yakkaniiru jedha. Dabalataan macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 64 lakkoofsa 6 immoo akkana kan jedhu dubbistuuf. Nu hundumti keenya garuu akka waan xuraa'aa taane qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraa'ummaa hin ta'e kan jedhu dubbistuuf. Ilaalaa gaaddoo kanatti namni kun nama baay'ee amantii isaa keessatti dhimma amantii isaatii jabeessee qabatu akiraariidha yoo ta'e ani nan tsooma, ani hin ejju, ani natu waan amantiin koo narraa eegu raawwachaa hin jira
ani dogoggoran qabu, ani amantii koo keetti jabaadha jedhee waan baay'ee isinii tarreessuu danda'a. Isin garuu dhugaa dubbii Waaqayyoo kanarratti hundooftanii nama ta'ee kan dhalate hundumtuu cubbuu gama dhaalaatiin itti dhufes cubbuu edda dhalatee kaasee raawwateen qaba. Namni qulqulluun hin jiru. Qulqulloota kan jedhaman macaafa qulqulluu keessaa hundumti isaanii yeroo dhalatanii cubbuu qabu turani. Haati gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Maariyaam nama waan taateef cubbuu dhaalaa qabdi turte. Geggeessa amantii kan ta'an kan akka Mahammadi faa, kan akka Budihaa faa, geggeessoon amantii gurguddaadha jedhaman paastariin ani inni sitti dhugaa ba'aa jiru kunis abbaan koos haati koos hundumtu cubbamootadha. Nama ta'anii waan dhalataniif cubbuu qabu. Namni qajeelaan hin jiru dhugaa jedhu dhugaa tokkoffaa irratti itti himtu. Qajeelummaan namni qabu qajeelummaa isa Waaqayyo barbaadu wajjiniin yeroo wal bira qabamu qajeelummaan dhala namaa addunyaa kanarraa tokkoffaadha jennee nu ilaallu qajeelummaa Waaqayyo biratti akka moofaa xuraa'aatti ilaalama. Guutuu miti jechuudha. Akkuma macaafa Isaayaas raajichaa 64 lakkoofsa 6 dubbise kana qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraa'ummaa in ta'e sagalee jedhu jira. Wanti nu qulqulluudha dinqiidha inni qabannee fuula Waaqa dura dhannee dhaabannu akka moofaa xuraa'aati. Kanaaf moofaa xuraa'aan immoo moofaa jibbisiisaa seenaa mataa isaatii kan qabu, kan fudhatama hin qabne, kan foolii gaarii hin qabne, kan gatamuu irra jirudha. Qajeelummaa akkasii baanne ani qulqulluudha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf dhugaa tokkoffaan kanadha. Gaafa kana qabxii tokkoffaarra yeroo jirtan namni kun waa'ee ofiisaa yaadutti ka'a. Akka Waaqayyootti, akka barsiisa dubbii Waaqayyootti ani edaa hin jiru, ani edaa duwwaadha, ani edaa waan barbaachisaa, ani edaa cubbamaadha, geggeessitoonni amantii keenyaa cubbamoota jechuudha kan jedhu gaaffii keessa isaa naqa jechuudha. Dhugaan kana yeroo baratu isa booddee gara dhugaa lammaffaatti ceenu. Dhugaa lammaffaan immoo akkas jedha. Bu'aa fi gatiin cubbuu du'a Waaqayyo irraa addaan cituudha jedha. Maal jedha kun immoo bu'aaf gatiin cubbuu du'aadha. Du'a Waaqayyo irraa addaan ba'uudha jedha dhugaa inni lammaffaan. Maal jechuudha? Namni cubbuu hojjetu hundumtuu hin du'a. Gatiin waa'ee cubbuutiif kaffalamu du'adha. Waaqayyo irraa addaan ba'uudha. Hariiroon Waaqayyo wajjin qaban addaan citeera jechuudha. Isa kanas immoo sagalee Waaqayyo keessaa dubbistuuf Roomaa 6:23 irraa kan jiru sagalee akkas jedhu qoodduuf. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa wajjiniin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Beenyaan nama cubbuu hojjetu maal jedha? Du'aadha. Isa kanaadha kutaan kun kan inni nu ibsu. Dhugaan inni lammaffaan. Isaayyaas 59 lakkoofsa 2 irratti immoo maal jedha? Yakki keessan isiniif Waaqayyoo keessan gidduu goree gargar isin ittiseera. Cubbuun maaliidha jenneerra yaa? Beenyaan isaaf kaffalamu, gatiin cubbuudhaaf kaffalamu du'aadha. Akkasumas immoo Waaqayyo irraa addaan ba'uudha. Waaqayyo wajjin gargar ba'uu jechuudha. Bu'aan cubbuu, iji cubbuun fidu jechuudha. Kanaaf dhugaa lammaffaa irratti gaafa isin kana qooddanii fi namni sun silayyuu gaaffii keessa galee jira. Gaaffii maal jedhu? Ani cubbamaadha jechuudha. Fala na barbaachisu jechuudha. Kan jedhutu itti dhufu. Amma immoo lammaffaa gaaffii caalu keessa galchitan. Gatiin cubbuu keetii kun immoo si ajjeesa. Sababa cubbuu kee kanaaf immoo firdiitu si eegaa jira.
du'a si eeggataa jira kan jedhutti. Ammas namni kun gara gaaffii keessa galuutti dhufa jechuudha. Isa booddee kallattiidhumaan dhugaa isa sadaffaa itti himtu. Dhugaan sadaffaan immoo akkana jedha. Jireenyi bara baraa iddoo mudaa tokkollee hin qabneedha. Cubbuun tokkollee achitti ol galfamuu hin danda'u. Gara jireenya bara baraa kanaatti galuudhaaf namni guutummaa guutuutti qajeelaa ta'uu qaba kan jedhu itti himtu. Ilaalaa, namichi duraan cubbamaadha. Gatiin cubbuu du'a akka ta'e itti himtaniit amma immoo kanaa achumatti dhaabdanii dhugaa sadaffaa immoo waa'ee jireenya bara baraa kaastu. Jireenyi bara baraa iddoo akkamii akka ta'e, iddoo qulqulluudha, iddoo mudaa tokko hin qabneedha, iddoo cubbuun tokko ol galfamuu hin dandeenyeedha. Kan ammoo sagalee Waaqayyoo keessaatii. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa 3:13 qoodduuf. Nuyi garuu akka abdii inni nuuf kenneetti bantiiwwan Waaqa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu hin eeggannaadha. Nuyi garuu jecha Phexros barreesse kana qooddu. Bantiiwwan Waaqa haaraa lafa haaraa warra maaltu keessa guutedha? Qajeelummaan warra keessa guute eeggannaadha. Kanaaf jireenyi bara baraa iddoo maaliiti? Iddoo qulqulluu, iddoo xuraa'ummaan kamiyyuutti ol galfamuu hin dandeenyedha. Ammas kutaa lammaffaa qoodduuf mul'ata Yohaannis 21:27 qoodduuf inni immoo akkas jedha. Macaafa hoolichaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman sana keessatti warra argaman duwwaa malee wanti xuraa'aan tokko illee warri wanta ciiggaa isaa yookiis wanta sobaa hojjetan tokko illee achitti hin galanidha. Ilaalaa, kunis yaada lachuu wal ibsa jechuudha. Iddoo isa qulqulluu sanatti kan galan warra maqaan isaanii macaafa hoolichaa keessatti barreeffaman duwwaa. Warra waan gaarii, warra qulqulloota sana malee warri wanta ciiggaa isaa hojjetan, warri waan sobaa hojjetan tokkollee achitti ol galuu hin danda'anidha. Kanaaf dhugaan sadaffaan waa'ee jireenya bara baraa dubbata. Kanaaf namni kun amma ammaatti dhugaa tokkoffaarraa kaasee kan inni isin dhaggeeffachaa jiru, kan inni ilaalaa deemu, lubbuun isaa kan ishee yaaddu, tokkoffaa ani cubbamaadha isa jedhu fudhateera. Lammaffaa cubbuun kun du'atti na geessa kan jedhu hubateera. Isumaayyuu nuyi jannatatti galuuf deemna, jireenya bara baraatti galuuf deemna jedhee waa yaaduu fi Rabbii Waaqni jireenya bara baraa nuu kenna jedhee waa yaaduu fi waa'ee iddoo sanaa immoo jala murtaniitti hin tane jechuudha. Sadaffaa irratti maal kan jedhuun iddoottiin sun iddoo qulqullittiidha, qulqulloota duwwaa keessa jiraata kan jedhutti hin tane jechuudha. Ammas itti fufiinsaanii mi dhugaa isaa arfaffaattan darbaa jettanii dhugaa isa arfaffaa qoodduuf. Dhugaan arfaffaan immoo akkasidha. Dubbiin dhugaa jechuudha. Qajeelummaa guutuu isa Waaqayyo jireenya bara baraaf namarraa barbaadu namni ofii isaatiin argachuu danda'u raawwatee gonkumaa hin jiru. Iddoo kana icciitii guddaatu jira. Iddoo kana irratti dhaabbilee amantaa adda addaa wajjiniin barsiisa garaagaraa jiru wajjiniin iddoo isinitti walitti buutanidha qabxii arfaffaan yookiis dubbiin dhugaan arfaffaan. Qajeelummaa guutuu isa Waaqayyo jireenya bara baraaf namarraa barbaadu namni ofii isaatiin argachuu danda'u raawwatee gonkumaa hin jiru jettanii dubbattan jechuudha. Kun hundumtuu yaada keessan miti. Waan macaafni qulqulluun jedhudha. Gaafa kana ani baay'een tsooma. Ani seera amantaa kootii nan eega. Kennaa koo nan kenna. Yeroo hundumaa akkaataa seera amantiin koo narraa eegee gara jireenya bara baraatti gara jannataatti deemaa jiru kana raawwachuudhaaf dhamaan jira. Nama jedhu kana dhugaa isa arfaffaa kanaan sirriitti iddootti deebistu jechuudha. Qajeelummaa ittiin gara jireenya bara baraatti galan namni ofii isaatiin fidu tokkoyyuu hin jiru jettanii jala murtanitti himtu jechuudha. Kanaaf immoo wabii macaafa qulqulluudhaa
dhiyeessitu. Kanarratti iddoo kanarratti dhaabbilee amantaa adda addaa keessa warra darbaniif keessa warra jiran wajjiniin walitti buutu kanan isiniin jedheef maaliif isaan akkas jedhu jireenya bara baraa argachuudhaaf fayyina argachuudhaaf ofii keenyaan qajeelummaa mataa keenyaa harka 50 qajeelummaa Waaqayyoo immoo harka 50 walitti daballeetu jireenya bara baraatti gallaa jedhanii amanu. Hedduun isaanii amantaaleen biyya keenya keessa jiran kiristiyaana jedhaniillee kan of waaman akkasumas faallaa kiristiyaanaa kan ta'an ilma Waaqayyootti kan hin amanne hedduun isaanii kan isaan jedhan hojii gaarii hojjennuun Rabbi jannata nuu kenna jedhanii amanu. Hojii gaariin hojjennuuf qajeelummaa inni itti nuu dabaluun walitti daballeetu jireenya bara baraatti gallaa jedhu. Inni kun barumsi qabxii arfaffaa kun barumsa hedduu of jalaa qaba yoo ta'e illee iddoo kanarratti sirna dhuga ba'umsaatiif waan an fidee fi tarii iddootti bal'inaan ilaallu yeroo biraa qabaachuu dandeenya. Waa'ee salveeshiniidhaa dubbata. Waa'ee fayyinaa dubbata. Salveeshinii yookiis fayyina hojii battalaa namni tokko Yesuus Kiristoositti amanuu qofaadhaan kan inni argatu kanadha kan inni haasa'u. Kana jechuun hojii gaariin qulqullummaan Waaqayyoon sodaachuun hin barbaachisu jechuu miti. Garuu isaan kun karaa nuyi ittiin fayyina argannu miti jechuudha. Isaan kun karaa nuyi ittiin gonfoo dabalannu, karaa nuyi ittiin guddina dabalannu, karaa nuyi ittiin eebba dabalannudha malee fayyina keenyaaf qobaasaa hojii kan hojjete Yesuus Kiristoosiin ta'uusaa dhugaa kanarratti itti himtu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa bakki isin qooddaniif namatti dhugaa baataniif jechuudha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 dubbisa. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanii inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti jedha. Efesoon 2:8-9 irratti. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanidha. Gireesii Waaqayyootiin, ayyaana Waaqayyootiin jechuudha. Protestaanti warri jedhamnu yookiin immoo evangelikaals warri jedhamnu afaan Oromootiin warra wangeelaa warri jedhamnu barsiisni nuyi ittiin hundoofne jalqabarraa kaanee kan ittiin abboonni amantii nu fuuldura turan protesti godhan barsiisa dogoggoraa waldaalee duraan keessa turre kan akka kaatolikii keessatti barsiifamaa ture dura dhaabbatanii protesti godhanii mormanii kan isaan ittiin ba'an tokko ijoon dhugaa isa Muhammad arfaffaa irratti dubbannu kanadha. Namni sababii birrii kaffaleef, namni sababii kaffaltii wayii godheef, sababii ofii isaatii yaalii wayii godheef, sababii ofii isaatii dhama'eef jireenya bara baraatti gala utuu hin taane hojii Yesuus Kiristoos hojjetetti gaafa amanetu namni jireenya bara baraa argata. Kanaaf inni nuyi sagalee Waaqayyoo keessatti barannu amantii qofaa, ayyaana qofaa, Kiristoosiin qofaa, sagalee Waaqayyoo qofaa jennee inni nu dudubbannu isa kanadha jechuudha. Tooftaan dhuga ba'umsaa irratti waan dubbachaa jiruuf baay'ee gara qabxiiwwan biraatti galee konfiyuusiin gochuun barbaadu. Akkasitti bitaachoo gochuun barbaadu. Kanaaf egaa amantiidhaan ayyaana Waaqayyootiin namni tokko qajeelummaa isa Waaqayyo barbaadu argata malee shaakala mataa isaatiin amaatii mataa isaatiitiin argachuu hin danda'u jechuudha. Galaatiyaa 2:21 immoo deemee dubbisa. Kan isin dubbistaniif isa kanadha jechuudha. Ani ayyaana Waaqayyoo gatiin dhabsiisu namni qajeelaa ta'e lakkaamuun seeraan utuu ta'e yoos Kiristoos akkasumaan du'e kaa jedha. Maal jedha? Namni qajeelaa ta'e kan inni lakkaamu shaakala ofii isaatiin godhu seera eeguudhaan dadhabbii mataa isaatiin itti dafqee fiduun utuu hin taane
ayyaana waaqayyootiin isa Kiristoos fannoo irratti gatii baasanii fuula waaqa irratti namni qajeelaa ta'e lakka'ama. Kanaaf dhugaa isa arfaffaa kanaan maalitti himtan jechuudha? Qajeelummaa ati qajeelummaadha jettee itti dadhabaa jirtu kun, inni gaariidha jettee na baasa jettu kun gaariidha. Waan gaarii gochuun kee gaariidha. Qajeelummaa gochuun kee, gaarii raawwachuun kee, hiyyeessa gargaaruun kee, kadhachuun kee ba'eessadha. Garuu inni kun guutuu siiftee qobaasaa fuula waaqayyoo dura si dhaabuu hin danda'u. Waan dursu tokkotu jira. Waan dursu tokkotu jira. Karaa tokkicha waan ta'e tokko duwwaatu si hafee jira. Kanaaf dhamaatii mataa isaatiitiin, hojii mataa isaatiitiin qajeelummaa waaqayyoo barbaadu namni argatu gonkumaa hin jiru isa jedhutti himtochuudha. Meeqaffaa irratti? Qabxii arfaffaa irratti. Qabxii arfaffaan kun dubbii ijoo of keessaa qaba. Caalaatti qayyabachuu, dhugaa kana hubachuus hin barbaachisa. Waa tokko garuu tun qabxii kana biran darbiniin wanti isin hubachiisu hojii gaarii hojjechuun, kadhachuun, tsoomuun, qalbii diddiirrachuun, waaqayyoon duratti qulqullummaa ofii eeggachuun, ejja dhiisuun, dhugaatii dhiisuun hundumtuu barbaachisaadhaa fi gaarii akka ta'e akkasiin bartan. Kiristiyaana tokkorraatii ija hafuuraa eegamu akka ta'e hubattanii akka dabartan barsiisawwan gara cubbuutti nama oofan bara kanaa homaa rakkoon qabu ati kan fayyite ayyaanaan fayyite akka barbaadde ta'e jedhan sanaan akkasin wallaalchifamne immoo asumaan jala mureessinitti hin barbaada. Namni fayye tokko ija godhachuu qaba. Fayyuu isaatiif milikkiti isaa ija inni agarsiisudha waan ta'eef. Egaan firoota koo dhugaa arfaffaa dubbanneerra. Dhugaa arfaffaan kun namni Yesuus irratti akka hirkatu fala wayii tokko akka barbaadu isa taasisa. Fala wayii tokko maalan godharee gaaffii jedhu akka inni of gaafatu godha. Yoos ani inni yaalaa jiru kun gara waaqayyootti, gara mootummaa isaatti nan galchu taanaan maal godhure kan jedhu gaaffii keessatti uuma jechuudha dhugaa inni arfaffaan kun. Kanaaf yeroo akkasii kanaa gaaffii akkasii keessa yeroo inni galeedhu gara dhugaa isa shanaffaatti dabarsitu jechuudha. Yeroon keenya yookiis immoo sagaleen waraabbii nuyi guyyaa kanaaf qabnu qabxii torbanuu waliin ga'uudhaaf nu jalaa waan gabaabbatuuf kutaa isittaanu kutaa shanaffaa keessatti immoo qabxii shanaffaa, ja'affaa fi torbaffaa gudunfaa yaada kanaa walitti qabnee kan ilaallu ta'a. Kanaaf yaadni keessan gargar utuu hin citiniin yeroo qabxiin barumsi kutaa shanaffaan gadhiifamu kutaa arfaffaadhaaf kutaa shanaffaa wal faana akka qayyabattan, akka dhaggeeffattan jaalala waaqayyootiin isin yaadachiisa. Daddafee kutaa wallachuu akka yaadni keessan gargar hin facaaneef akka wal qaqqabuufis irratti kan hojjennu ta'a. Kanaaf dhugaawwan gurguddoo torban dhalli namaa hundi beekuu qabu afur ilaallee jirra. Inni jalqabaa namni hundumtuu cubbamaadha. Inni lammaffaa gatiin cubbuudha, du'aadha. Inni sadaffaan walii wajjiniin qayyabanne iddoon jireenya bara baraa, iddoo qulqulluudhaaf qulqulluu duwwaan kan keessa jiraatudha. Inni arfaffaaf dubbii cimaaf keessaa qabu immoo namni kamiyyuu hojii ofii isaatiitiin qajeelummaa waaqayyo barbaadu argachuu akka hin dandeenyedha. Isa baranne dubbii isaa waaqayyo nuuf eebbisu gooftaa walii wajjiniin galateeffannee kutaa isa guyyaa irraa xumurra. Waaqa hundumaa dandeessu goota bara baraa maqaan kee inni dinqisiisaan bara baraan haa kabajamu. Yaada kee yaada waaqayyoo waan nutti dubbatteef, sagalee kee sagalee waaqayyoo waan nu barsiifteef, namoota kan birootti ifa sirraa fudhanne sana akka ibsinuufii fi yaada keetiin nu gargaaraa waan jirtuuf maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusitiin galanni siif haa ta'u. Dhugumaan adaraati nutti laafte kana akka hin nyaanne galfata kana galmaan ga'u akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin hunduma keenya gargaara. Hafuurri kee qulqulluun nu keessaa waa'ee waan gaarii dubbachuudhaaf nu kakaasu,
dhageettii akka godhatu nus akka isa dhageettii.